أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إن شاء الله كن برنوتا كينيا قاعدة نورانية شرحي يوكان إفسا إساء درسي شنفا الرجين يجر. درسي شنفا akkasuma sharhii yookaan ibsa isaa wajjiniin akkasuma ahkaama isa keessa jiru wajjiniin osoo deemnuu darsii shanaffaarra geenyee jirra. Akkuma beekamu ibsa isaa kana wayita qaraanu keessatti akkaataa lama innis durarratti ginnee sirriitti durarratti darsii jalqabaa achi booda ibsa yookaan sharhii isaa immoo irra deebinaa jechuudha. Durarratti akkuma beekamu darsii isaa kan jennu الدرس الخامس hundi isaatu qubee furdatu akkuma darsii tokkoffaa irratti qubee furdatu qubee qallatu hunda isaa addaa baafne ilaalletti hunda isaatu asittis itti fayyadamuun dirqama jechuudha. Hanga darsii dhumaatti itti fayyadamuun dirqama. الدرس الخامس خا فردسني الدرس أليف كالسني را فردسني جرا كان موكا كالسني الدرس الخامس الحروف المنونة التنوين فتحتين كسرتين ضمتين إفساسا بودت ديبنا ميم فتحامة درسي كان كيستي يرو قرانو كيستي على هدودان قرانا akkasuma darsiin itti aanus kanuma fakkaachuu ka'a. Kanaaf sirriitti hordofuun barbaachisan. ميم فتحتين من ميم كسرتين من ميم ضمتين من با فتحتين بن با كسرتين بن با ضمتين بن بن qubeelee qallatan jarri kun hundi isaatu fakkeenyaaf qubee wayita qaraanu keessatti miimiin harakaa sadi warra qubee sadirraa ijaarame waan ta'eef akkasuma dheeressina warra harakaa lamarraayis akkasuma dheeressina. Waaw fathateen wan waaw kasrateen win win waaw dhammateen wun wun faa fathateen fan فا كسرتين فن فا ضمتين فن فا فتحتين ثن ثا كسرتين ثن ثا ضمتين ثن ذال فتحتين ذن ذال كسرتين ذن ذال ضمتين ذن ذن ظا فتحتين ذن ظا كسرتين ظن ظا ضمتين ظن زا فتحتين زن زا كسرتين زن زا ضمتين زن زن
سين فتحتين سن، سين كسرتين سن، سن سن، سين ضمتين سن، سن سن سن، صاد فتحتين صن، صاد كسرتين صن، صن صن، صاد ضمتين صن، صن صن صن. أما كيستي أكاتا لما جيشو دندي صاد فتحتين صن، صاد كسرتين صن، صن صن، صاد ضمتين صن، صن صن صن. تا فتحتين تن، تا كسرتين تن، تن تن. طا تن تن تن. كلام. دال فتحتين دن، كسرتين دن، دن دن. دال ضمتين ضن، دن دن دن. طا فتحتين طن، طا كسرتين طن، طن طن. طا ضمتين طن، طن طن طن. را فتحتين رن، را كسرتين رن، رن رن. را ضمتين رن، رن رن رن. ران كسران نقلت وانت ايه. نون فتحتين نن، نون كسرتين نن، نن نن. نون ضمتين نن، نن نن نن. لام فتحتين لن، لام كسرتين لن، لن لن. لام ضمتين لن، لن لن لن. ضاد فتحتين ضن، ضاد كسرتين ضن، ضن ضن. ضاد ضمتين ضن، ضن ضن ضن. يا فتحتين ين، يا كسرتين ين، ين ين. يا ضمتين ين، ين ين ين. شين فتحتين شن، شين كسرتين شن، شن شن. شين ضمتين شن، شن شن شن. جيم فتحتين جن، جيم كسرتين جن، جن جن. جيم ضمتين جن، جن جن جن. كاف فتحتين كن، كاف كسرتين كن، كن كن. كاف ضمتين كن، كن كن كن. قاف فتحتين قن، قاف كسرتين قن، قن قن. قاف ضمتين قن، قن قن قن. كاف فتحتين خن، خا فتحتين خن، خا كسرتين خن، خن خن. خا ضمتين خن، خن خن خن. غين فتحتين غن، غين كسرتين غن، غن غن. غين ضمتين غن، غن غن غن. حا فتحتين حن، حا كسرتين حن، حن حن. حا ضمتين حن، حن حن حن. عين فتحتين عن، عين كسرتين عن، عن عن. عين ضمتين عن، عن عن عن. ها فتحتين هن،
ها كسرتين هن 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 ها ضمتين هن 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 همزة فتحتين أن همزة كسرتين أن إن همزة ضمتين أن إن dubbisa yoo akkanatti dubbisnu amma ibsa isaa haala kana yeroo dubbifamu qal'ifamee inni furdifamee hundi isaatu addaa eegamee oofamuun barbaachisaadha. Maaliif huruufni wanni qara'amuuf akka qur'aana ittiin tolfataniif. Kanaafuu akkasitti bareechuun barbaachisa. Amma as keessatti ad-darsul khaamis boqonnaa shanaffaa yookaan barnoota shanaffaa kutaa shanaffaa الحروف المنونة taate yookaan qubeelee tanwiinaan tanwiina jechuun fathateen ضمتين jarri kun sadeen tanwiina jechuun jara kana amma durarratti yeroo qaraanu keessatti durarratti tanwiina kan jennu kuni maalinni tanwiina jechuun maal yeroo dubbisnu waan tokko dubbisnu keessatti aakhira jechaa tokkotti aakhira dubbii jecha tokkotti yeroo waa dubbisnu afaan nuun qara'u harakaan lama ta'ee nuuniin afaaniin kan dubbisnu fakkeenya miim fathateen man gaafa jennu keessatti tanwiinni harakaa lama ta'u fataasa ta'u kasraasa ta'u dhammaasa ta'u harakaan lama ta'u harakaan lama taanaan wanni kun tanwiina ta'eeraa jedhama. Tanwiina jechuun nuunii tokko kan afaaniin dubbatamu jira kan hin barreeffamne. Saniin miim fathateen man miim fathateen afaaniin dhuma jecha keenya irratti dhuma irratti fathateen fakkeenyaaf fathaa gaafa jennu fatha miim fathaa qofa jennu gaafa harakaan lama taatee argamtummoo fathateen gaafa jennu nuuniitu afaan keenya irratti mul'ata. Saniin tanwiina jedhama. Sana amma yeroo dubbisnu kana keessatti haala lamatu jira. Haala afur as keessatti ilaaluu dandeenya. Haala lama. Innis maali? Maqaa qubeetii fi harakaa. Maqaa qubeetii fi harakaa. Maqaan qubeen miim. Harakaan kan nuti barre as keessatti fathaatayni. Isa kana lamaan as keessatti ilaalle. Yeroo dubbisnu fathateen, kasrateen, dhammateen imala yookaan dabsineeti kan qaraanu. Haqiiqa qaacidaa nuuraaniyyaa irratti seera qaacidaa nuuraaniyyaa irratti fathaatayni osoo hin taane fathateen jennee dubbisuu dandeenya akkasitti. Sana fakkeenyaaf mallattoo tanwiinaa yoo jenne harakaan lama dachaa ta'anii dhufnaan wanni kun tanwiinaa jechuu asirraa beekna. Amma as keessatti darsiilee kana keessatti maaltu nurraa barbaachisaa tanwiina harakaan duraan fathaa yookaan dhammaa yookaan kasraatti ilaalamee dhufee harakaan dachaa lama ta'ee dhufnaan wanni kun tanwiina ta'eera. Fathatayn, kasratain, dhammatain ta'ee dhufeera jechuutu nurraa eegamaa jechuudha. Amma as keessatti qubee kana keessatti abbaan qaacidaa nuuraaniyyaa haala kamitti duraan darsii afraffaa dabarsine keessatti halqii irraa makhraja keenya halqii irraa eegalee laagaa irraa eegalee eessatti dhufee fixe gunnaa irratti dhufee funyaan irratti fixe. Eessarra hamzaa irraa eegalee miimitti fixe. Inni kun immoo faallaa sanaati. Darsii shanaffaa keessatti immoo faallaa sanaati.
maalirraa eegalee gunnaa funyaanii miimirraa jalqabee makhraja keenya funyaanirraa khayshoomarraa hamma halqii laagaa keenyaatti fidee eessatti fixe hamzaa irratti fixe jechuudha. Darsiin afraffaa jalaa ol eegale. Inni kun immoo hoo gubbaadhaa gad eegalee haala akkasiitti fixee jechuudha. Inni kun isa kanaa jechuudha. Darsiin shanaffaan kanuma fakkaata. Isa kana keessatti kan eegamu kan furdatu furdisanii isa qal'isanii deemuutu barbaachisaadha. Haalaan kan eeggatamu isuma sana darsii kana keessatti jechuudha. Kanaaf darsiin keenya inni kun kanaan raawwata. Wasallallahumma wasallam wa baarika ala Muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajma'iin.